Yoo harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turan Jirsoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti faannoon Amaaraa dhaadannoo dhageessisuun gara Oromiyaatti wal guuraa jiraachuun himame. Hidhattoonni garee shororkeessitoota faannoo Amaaraa kunneen Oromoota Walloo irratti duuluuf kan fedha qaban ta'uu ragaan ba'aa jiran. bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. አንድ ነገር ልናገር ይኸው ከሚሴ ላይ አማራ የለም የምትለው ከሚሴ ልዩ ዞን ተብሎ የተሰጠው የአማራ መሬት እንደሆነ አትዘንጉት። እነዚህም ብሎክ አድርጋቸው። ኦሮሞ ገዳይ ነው፣ አራጅ ነው፣ የሰው ስጋ በሊታ ነው፣ አይጠቅም። እዚሁና ከምድረ ገጽ እንደው እውነት አላህ እንዳለ ፈጣሪ እንዳለ የልጅ ልጃቸው አይርባክ። ኦሮሞ የሚባል ሽንቱ ይጥፋ ሽንቱ። ሚዲያ ላይ ማውራት የምንችለው ችግሩን ነው እንጂ ተግባሩን በውስጥ ነው ማውራት ያለብን። ስለዚህ ያላችሁ ልጆች እዛ መሬት ላይ የሚሰራልን ሰው እንፈልግና ይሄንን ቢያንስ ማህበር ተደራጅቶ ከሚሴ ላይ ያለ አማራ በኦሮሞ ላይ እንዲነሳ እንዲያመጽ እናድርግ። kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti fiinxaaleeyyiin Amaarati hidhattoonni shiftaa fi kaaba irraa dhufanii gara Oromiyaa darbaa jiran dhaadannoo dhageessisaa darbaa jiraachuu fi qophii godinichaaf akka qaban dubbatamaa jiran. Murni maafiyaa Amaara kan mootummaa faashistii Bilxiginnaa Abiyyi Ahmadiin deeggaraman hidhachiifama yeroo kaaba Oromiyaa godina Walloo keessaan darban dhaadannoo dhageessisaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaa hidhattoonni kunneen guyyaa kana sadan baay'inaan darbaa jiraachuu kan himan jiraattonni godina Walloo guyyaa har'aa kanas konkolaataan alatti miilaan gara Oromiyaa wal guura jiraachuun dhaga'ame. Hidhattoonni Amaara kunneen guyyaa kaleessa qotee bulaa Oromoo kophaa isaa deemaa jiru kan meeshaa maleeyyii ta'e ija badaan ilaaluuf akkasumas dafi nurra darbi aante shirrixam jechuun akka itti dubbatan maddi keenya garas gabaasnuuf laate eeree jiran. Gareen shororkeessitoota faannoo Amaara Golaale Oromiyaa mara keessatti gocha seenaa fi lafa kanarratti dhagahame hin beekne kan raawwataa jiran yoo ta'u gocha badii raawwataa jiran kanas itti fufanii kan jiran ta'uun beekame. Faannoon Amaara baay'inaan gara Oromiyaatti wal guuraa jiran. Uummanni Walloos of eeggannoo cimaa godhuu qaba ergaan jedhus darbaa jiran. Faannoon Amaara qotee bulaa Oromoo irraa morma muruun magaala keessa ofe suuraa kan itti ka'aa jiru ta'uu ragaan ba'ee jira. Godina Wallagga Bahaa keessatti fiinxaaleeyyiin Amaara gocha seenaa fi addunyaa kanarratti mul'ate hin beekne Oromoota Wallaggaa irratti raawwataa jiraachuun himame. Bal'ina isaa Jamaal Mahammad waan qindeeffate qaba. Faannoon Amaaraa qotee bulaa Oromoo morma irraa muruun magaalaa keessa oofee suuraa itti ka'aa jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu fi Umuruu akkasumas Jardagaa Jaartee keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhamtu ilmaan Oromoo morma irraa muruun yeroo magaalaa keessa oofanii suuraa itti kaafan. Muka reefa mataatti ol kaa'uun viidiyoo waraaban mul'ate gochi suukanneessaan fuula addunyaatti hin tollee fi seenaa keessatti dhaga'amee hin beekne faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jira. Gochi kunis Wallagga Bahaa, Jardagaa Jaartee, Umuruu, Kiramuu fi bakkoota garaagaraa keessatti raawwatamaa jira. Hidhattoonni Amaaraa reeffa namaa ibiddan yeroo gubanii fi morma namaa muruun akka barbaadan gochaa kan jiran ta'uu viidiyoo mul'isu fuula marsariitii hawaasaa irratti naanneeffamaa jira. Faannoon Amaaraa kan naasuu ilma namaa hin qabne gocha sanyii duguuggaa qotee bulaa Oromoo irratti raawwataa osoo jiru gocha guyyaa takka seenaa irrattis ta'e addunyaa kana irratti argamee hin beekne godhaa jira. Hidhattoonni faannoo Amaaraa kunneen mootummaa nama nyaataa Abiy Ahmadiin kan deeggaraman ta'uu ragaan ba'aa kan jiru yoo ta'u Abiy Ahmad afaan isaatiin ji'oota darban keessa paarlaamaa biyyattii keessatti dubbatuun isaanii yaadatama. Gareen shororkeessitoota faannoo jedhamuun yaamamtu baay'inaan daangaa Oromiyaa ce'uun uummata Oromoo qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqisaa osoo jiranii reeffa ilmaan Oromoo ibiddaan gubuun alattis morma ilmaan Oromoo reeffa isaanii irraa muruun magaalaa keessa oofaa viidiyoo waraabaa jiru. Gochi suukanneessaan seenaa fi addunyaa kanarratti mul'atee hin beekne kunis kan cimee itti fufuu ta'uu shororkeessitoonni kunneen afaan isaaniitiin dubbataa jiru. Haleellaa Wallagga Bahaatti raawwatame hordofe dallansuu hawaasa keessatti uumame.
hiriirri mormi cimaanis kutaalee Oromiyaa mara keessatti barattoota Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromootiin kan taasifamaa jiru yoo ta'u, ABO WBO'n uummanni Oromoo karaa danda'uun akka of baraaru yaamicha taasisee jira. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Haleellaa tibba naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Aana Kiraamuu fi Giddaa ayyaana keessatti raawwatame. Kan jiraattonni hidhattoota faannoo naannoo ollaa Amaararraa dhufan haleellicha raawwachuun ittiin himata lubbuu namoota hedduu dhabamsiisuu fi kumaataman qeerraa buqqise. Ajjeechaan kunneen Oromoota biraatti dheekkamsuu uummata kan uume yoo ta'u, aktiivistoota fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa mufannaa isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti ibsaa jiru. Barattoonni manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa jiranis haleellaa irra deddeebiin Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Balaaleffachuun mormi isaanii dhageessisaniiru. Waajjirri koominikeeshinii mootummaa Aana Giddaa ayyaana ibsa muddee 2 baasin haleellaa hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaara raawwataniin dhalattoonni Oromoo guutuun gandoota baadiyyaa Aana Kiraamuu 19 keessa jiraatan qeessaanii irraa buqqiseera jedhe. Haleellaawwan walitti aanan 2/25 fi 29 bara 2022 raawwataniin abbaa murtii mana murtii Aana Kiraamuu Daamxoo Kaffaloo Gammadaa dabalate. Namoonni nagaa hedduun ajjeefamu Addis Istaandaardi gabaasee ture. Jiraattonni Addis Istaandaardi dubbise haleellaa kanaaf hidhattoota Amaara faannoo jedhamaniin hidhataniiru jedhu dheekkamsuu ka'aa ture. Irratti suur-sagalee hidhattoota faannoo mataa naannoo 2 irraa murame. Uleedhaan qabatanii agarsiisuuf suuraa warreeffam gubachaa jiran agarsiisa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Uummata daran mufachiiseera. Barsiisaan mana barumsaa Waaqo guutuu magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Har'a ganama barattoota haleellaa hidhattoota faannoo uummata Oromoo irratti geggeessanii jiraniif haleellaa tirooni mootummaan raawwachaa jiru mormuun hiriira ba'u Addis Istaandaardi hime. Barattoonni kunneen mormi isaanii ergaa dhageessisatan booda adeemsa baruu fi barsiisuu osoo hin raawwatamin gara mana isaaniitti deebi'an. Barsiisaan kun mormii kana bittinsuuf humnoonni nageenya waan argamaniif nageenya barattootaaf yaaddoo qabuu ibse. Kana malees barattoonni yuunivarsiitiiwwan saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa kibxata ganama hiriira mormii geggeessuu isaanii fi hiriiricha poolisiin bittinnaa'u Addis Istaandaardi mirkaneesse. Barataa yuunivarsiitii meetiroopoolootii Kotobee kan magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Sababoota garaa garaa mormii dhageessisuu akka hin dandeenye garuu mormii isaanii agarsiisuuf uffata gurraacha uffatuu isaanii fi nyaata lagachuu isaanii Addis Istaandaarditti hime. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Mizaan Teeppaattis hiriira mormii geggeessanii humna nageenyaan bittinfame dheekkamsuu isaanii ibsachuuf lagannaa nyaataa taasisaniiru. Hiriira mormii yuunivarsiitii Finfinnee Dirree Dhawaa Amboo fi Maattuu keessatti taasifamu gabaafamaa jiran. Akkasumas barattoonni sadarkaa adda addaa Naqamtee, Baalee, Amboo fi Gudar hiriira nagaa taasifameera. Paartiileen adda bilisummaa Oromoo ABO ibsa kibxata baasen mootummaan hidhattoota faannoo leenjisee hidhachiise jechuun himate. Uummanni Oromoo haleellaa kana akka ofirraa ittisuuf yaamicha dhiyeesse. Barattoonni manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiiwwan barsiisonni sadarkaa hundarratti argaman qonnaan bultoonni baadiyyaa fi qeerroon ofirraa ittisuu qabu jechuun ibsichi eere. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa haleellaa Wallagga Bahaa keessatti raawwatamee fi mormi isaa hordofe godinaalee adda addaatti deemaa jiru. Ilaalchise yaada hin kennine. Addis Istaandaardi qondaalota koomishinii naannoo Oromiyaaf mootummaa federaalaa irraa yaada argachuuf yaalii godhe hin milkoofne. Ibsa adda bilisummaa Oromoo ABO borraa kennamin uummanni Oromoo karaa isaa danda'amu maraan weerara diinaa akka ofirraa qolatuuf yaamicha taasisee jiraachuun beekame. Uummanni Oromoo karaa isaa danda'ame maraa weerara diinaa akka ofirraa qolatuuf yaamicha adda bilisummaa Oromoo
ibsa abaa umuddee bara 2022 waamichi lafa Oromiyaa irratti raawwatamu ajjeechaan gara jabinaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu gocha ummata qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuuf gocha gudeeddii namoota nagaa irratti raawwatamu sadarkaadhuma irra ga'ee jira. Gareen shororkeessitoota faannoo jedhamee waamamu mootummaa Itoophiyaan paartii bilxiginnaan durfaman kan hundeeffame yoo ta'u gareen kun Oromiyaa keessatti gocha hammeenya isaa dhuma raawwachaa jira. Ergaa bara Minilik weerara Minilik asitti gocha hammeenyaa fi gara jabina duguggaa sanyii akkana seenaa waraana warra Abasiiniyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatame hin beeknedha. Gochi hammeenyaa tibba Oromiyaa irratti raawwatame gita kan hin qabnedha. Minilik weerara jaarraa 19ffaa keessa uummata Oromoo irratti geggeessan haadholii irraa harma mure warra dhiiraa ammoo harka muraa ture. Bara mootummaa paartii bilxiginnaa ammoo gareen shororkeessitoota morma ilmaan Oromoo irraa murtu mataa mukatti diranii godina Gojaam magaala Buuree keessatti agarsiisaa turan. Akkasumas reeffa namoota ajjeefamaniiti abidda qabsiisuudhaan gubanii irra dhaabbatanii sirba injifannoo sirba dhaadachaa turan. Amma nu ga'ee kana caala gocha hammeenyaa fi gara jabina murna bilxiginnaa baachuun dandeenya. Manni Oromoo daangaa namaa ce'ee biyya namaa hin weerarre. Manni Oromoo warra ilmaa fi intala harmee fi abbaa isaa haadha warraa fi abboota isaa salphisan dabalate. Saba hundumaa waliin walii galte nagaa fi jaalalaan waliin jiraatan. Isaan soore isaan eege lubbuu isaanii baraare waliin jiraatan. Jireenyaa fi lafa isaaniif qoodee akka jiraataniif isaan tumse haa ta'u malee gaarummaa fi qajeelummaan Oromoo kanaaf deebii qubattoonni kennan. Sabicha irratti gocha hammeenya raawwachuuf salphisoo ta'e uummanni Oromoo nageenya isaa falmate nagaadhaan biyyaa fi qe'ee isaa irratti jiraachuudhaaf mirga qaba. Waan kana ta'eef uummanni Oromoo tokkummaan kee biyya ilmaan haadha fi abbaa walumaa galatti jiraachuudhaaf akka falmatu waamicha godhama. Ammaan booda salphinni kana baachuu hin dandeenyu. Kanaaf tokkoon ilmaan Oromoo tokkummaadhaan kee qabsoo finiinsuu qabam. Nageenya keenya eeggachuun mirga namummaa keenya. Barattoonni manneen barumsa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii barsiisonni sadarkaa mara irratti argamtan. Qonnaan bultoonni fi qeerroon Oromoo gamtaadhaan kaanii akka falmatan dhaamnam. Ammaan booda teenyee biyyaa fi qe'ee keenya irratti ajjeefamuu fi salphachuu hin qabnu. Oromoon tokkuma isaa eeggachuu qaba jabeessuu qaba. Duuti Oromoo tokko du'a Oromoo isa kan biraati. Sabni Oromoo tokko salphinni Oromoo hundumaati. Oromoon gola Oromiyaa mara keessa jiru marti gamtaadhaan ka'e. Ajjeefamuu fi salphifamuu Oromoo murna bilxiginnaa Oromoo irratti raawwachaa jiru. Kana mormuu fi balaaleffachuu qabam. Tokkummaa fi cichoomina keenya bara 2018 keessa mootummaan APIDRF'n akka of haaressu dirqamsiisee ture. Gareen murni bilxiginnaa hidhachiise bobbaase qe'ee fi gandoota keenya. Jireenya uummata nagaa gubanii barbadeessu. Uummata nagaa hidhannoo hin qabne meeshaa malee waraana gurguddaan haleelu. Magaalota fi gandoota jireenya uummata nagaa boombiidhaan haleeluufi barattoota mana barumsaatti jumlaadhaan fitu. Barattoonni namoonni waaqeffannaaf walitti qabamanii fi bakkoota gabaatti haleelam. Raawwachuun uummata nagaa ajjeesu ergaa eegalanii bobbulee jira. Oromiyaa keessatti bulchiinsi idilee ergaa addaan cite bobbulee jira. Kanaaf gaagama kana amma irraa hammaatu akka hin dhufne uummanni Oromoo marti tokkummaadhaan ka'ee falmate. Mootummaa ce'umsa naannoo Oromiyaa akka hundeeffamu dirqa Oromummaa akka baatan dhaamna. Dhuma irrattis gaafii barsiisota Oromiyaa keessatti kaasaniif mormiin qeerroon gaafii haqaati jenne. Kanaaf ilmaan Oromoo marti cinaa isaanii dhaabbachuu qabu. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo muddee 6 bara 2022 Finfinnee.
waamicha qeerroo bilisummaa Oromoo kan haala yeroo irratti uummata Oromootiif taasifame bal'ina isaa Jamaal Mahammad dabalataa waan qindeeffate qabu. Yeroon kun yeroo kamiyyuu caalaa Oromoof yeroo yaachiftuu fi yeroo akka sabaatti itti fufuuf balaan hamaan itti aggaamamedha. Kunis Oromoo qabsiisa kennatanii waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa cabsuun shira dalagame ummati Oromoo ija addunyaa jalaa dhokfame ajjechaan yoomillee irratti hin raawwatamin irratti raawwatamaa jirudha. Kunis mootummaan federaalaa weerara shira guddaa makate tooftaa waraana walwaliinii siivil war ittiin fakkeessuuf bocuun humnoota faannoo mootummaa federaalaa deeggaramanitti humnoota raayyaa ittisa biyyaa minishaa fi humna addaa Amaaraa itti dabaluun ummata hidhannoo homaa hin qabne lixa Oromiyaatti akka dhuman taasisaa jira. Kunis deeggarsaa fi hayyama mootummaa naannoo Oromiyaan waxabajjii 27/2022 ifatti hayyama seerawaa kennuun gaafa Oromiyaatti bobbaasan irraa eegaleeti. Qaamni bobba'e kunis bakkoota garaagaraatti humnoota waraana bilisummaa Oromootiin rukutame ummati baraaramus bakkoota kaanitti garuu ajjechaa fi dhumaatiin jumlaa ummata Oromoo irratti raawwachuu jabeessee itti fufee jira. Mootummaan federaalaas humnoota kanneen deeggaruun bakkeewwan humnooti kunneen haleelamanitti humnoota nagaa dabalatee waraanuma sirnicha tiksuuf bobbaafamaniin humnoota addaa Oromiyaa dirooniin rukutaa jiraachuun barameera. Lolli kun lola ummata addunyaa fi ijuma Oromoo kutaa biraa jalaa dhokfame Oromoo kutaan qoodanii cabsuuf karoorfame waan ta'eef Oromoon hundinuu bakka jiru sirna kan balaaleffachuun ummata dhumaa jiru bira dhaabbachuu isaa ifatti mul'isuu qaba. Barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaas haala amma itti jirtan Oromiyaa guutuu keessatti babal'isuun ummata keessaniif sagalee ta'uun iji hawaasa addunyaa rakkoo kana akka argu gochuuf ga'ee keessan akka ba'attan gamanumaan jabeessinee dhaamsa keenya dabarsina. Ummati keenya guyyaa guyyaan dhumaa fi duguugamaa jira waan ta'eef lammiilee keenya dhumaa jiraniif karaalee armaan gadiitiin sagalee ta'uu dandeenya. Kanas muddee 2022 kana irraa eegaluun hojiitti hiikuun ajjechaa har'a Oromoo kutaa tokko irratti raawwataa boruuf nu qaadhimmataa jiru jala haa baraarruun dhaamsa keenya. Tooftaaleen ittiin ummata dhumaa jiruuf sagalee taanu tokko Oromoonni kutaa Oromiyaa biroo fi magaalota ammaaf nagaa qabu fakkaatan keessa jirtan ummata keessaniif sagalee ta'uuf sochii Oromiyaa baraaruu OB irratti karaa danda'amu hundaan akka hirmaattan dhaamna. 2. Weerarri lafa Oromiyaa kan Oromoo biyya Oromiyaa keessa jiraatu kamuu akka hin hanqanne hubattanii akka dammaqinaan of tiksitan yaadachiifna. 3. Sochiin barattoota Oromoo bifa of eeggannootiin guutameen sadarkaa barnoota olaanoo keessatti tooftaa anja'aa uummachuun ummata keessaniif yeroo ulfaataa kanatti akka sagalee taatan dhaamna. 4. Bakkoota barbaachisootti gura daandii gochuutiin maandhee diinaa adda bilisummaa Oromoo waboof eeruu kennuun hojii naannoo qulqulleessuu akka taasiftan yaadachiifna. 5. Ijaarsa koree bilisummaa fi bulchiinsaa yeroo The Interim Administration Committee irratti hirmaannaa cimaa taasisuun saffisaa fi qulqullinaan gara ofiin of bulchuutti akka ceetan dhaamna. Sabni falmate walaba ta'ee biyya mataa ofii ijaarrata. Injifannoon ummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo muddee 2022 Finfinnee Oromiyaa. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiileen madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaa nagaatti isiniin jedhama.